kabajamtoota jaalatamtoota maatii waaqayyoo maqaa qayyootiin nagaan sin gaafadha akkam bultan akkam turtan akkam saa kanaaf yeroo kana eedan nagaa keessanii aan jira galata waaqayyoo baga jiraatanii baga nagaa taatan nagaan na bira jiru sin bira akka jiru abdiif amantii waaqayyoo biraa qaba akkasumallee immoo biloota koo viidiyoo kee laayik sheer naaf gootanii galatooma irra deebi'aadhaan dhugaa guddaa naaf galatooma eebbifamaa isinii jechuu jaaladha akkuma beekamu immoo samuunii kana ijoollee Oromoo jechaa jiru miidiyaa mulooni anis isarratti xiqqoo dubbachuu dhufe egaa akkuma beekamu ajandaan jiru TikTok irrattis ta'e miidiyaa biraatti irrattis ta'e Oromoodhaan jedhu natti hargaa hin jirani egaa akkuma beekamu obboleettiin keenya tokko ijoolleen Oromoo faarfattoonni Oromoo ani faarfattoota wanatti hin jedhamanii jettee jirti. Egaa dhugaa dubbachuuf jennaani nuti ijoolleen Oromoo kan safuu beeknu, kan aadaa beeknu, akkasuma kan kabaja beeknudha yoo ilaalaa jirru jechuudha. Akkuma beekamu ijoolleen Oromoo safuu kan beekanidha. Garuu ijoolleen Oromoo faarfattoota natti fakkaatan kan jetteef irratti anis xiqqoo dubbachuu barbaada. Ijoolleen Oromoo nuti ijoolleen Oromoo nuuf qaqqaalidha. Faarfattoonni keenya nuti hin kabajnes hin jaalannes. Ijoolleen Oromoo kabajamaa nama inni kabaju akkasuma safuu beekanii akkasuma amantii isaanii ni beeku akkasuma aadaa isaaniillee ni beeku. Fakkeenyaaf namni tokko yoo dogongoree namoota hundaa arrabsuun immoo ulfaataadha. Maaliif ani yooniin balleesse obboleettiin koo kan na cinaa jirtu obboleessi koo isaan arrabsamuu hin qabu. Tariin ani yooniin dogongoreen anaan na sirreessu. Ati dogongorte akkamitti akkasitaa jedhanii anaan na gorsuudha malee namoota hundaa walitti qabanii arrabsu hin eeyyamamu. Kanaafuu obboleessi keenya tokko balleessee obboloota koo biraa arrabsu hin eeyyamu narra. Maaliif jennaan namni nama waan ta'eef hin dogongora. Sanaafuu akkuma dogongorri jiru immoo hundi keenya nama isaa irratti viidiyoo duutii goonee hojjechuu osoo hin taane dogongora isaa san irratti hirmaachuu dabalata immoo osoo hin argin waan baay'ee nama saniin jechuu kana kan na dinqu dhugaa kan na gaaraman baay'ee. Maaliif jennaan otoo duuba isaa hin beekin baangiraawundii nama sanii otoo hin beekin nama san irratti haasa'u. Kanaafuu meeqallattumaan gara viidiyoo kanaatti isin dabarsaa viidiyoo kana waliin turtii gaarii wajjumaan ilaalu faarfattoota Oromoo qaqqaalii keenya nu jiraadha isin kabajnee isin jaalanna isin jedha gama kooti. ነገራችን ላይ faarfattoonni Oromoo faarfattoota irratti fakkaatan dhugaa rabbi dhiifama naa godhaatan darbee dhaggeeffadha faarfannaa isaanii jechuudha. Sammuu isaanii keessa kan guutame sammuu isaanii siyaasan malee sammuu isaanii keessa wanti amantaa tokko illee hin jiru. Waan amantaa tokko illee korraan beektan isin callisaniitu namni tokko bahee faarfateedha faarfattan malee jechuudha. Gaariidha baga jettee mee hundumti keenya faarfattoota afaan Oromoo tokko tokko immoo wajjin haa ilaallu. Naamsuu bifa koo abiddaan keessa kennaa koo nawwaalu bakka tan deebisa qartee sagalee koo akka gurraaf tolu si faarsuuf uumamee waan biraaf hin qartee sagalee koo akka gurraaf tolu si faarsuuf uumamee waan biraaf hin nu waliin jiruu hundarra caalaa warreenuuf toltoota isat nuuf lolaa gulantaa olanaa handaara labbeekoo handaara labbeekoo galataan naalchiste weeraarte keessa koo weeraarte keessa koo ulfaadhu mootii koo uffata warqee uffatte gonfoo ulfeenaan faayamte mirga ilmaa ishee kan jirtu
Ya gooftaa jaalatamtu umurii koo naaf eebbisi bara gaaffii koo kan diinaa koo akka hin taane galgalli kan koo an harkaa keerra jiraadhe duunaaf wayyaa xumuraa koo naaf midhaagsi maaloo makeeyya dhiiga salolaasi inni nu fayyise Kiristoos Yesuus bilisa nu baase gonka nama ta'e inni Waaqayyoodha barri lakka'amu Alpha Omega da Hallelujah Hallelujah Okubala dafi alkani fi guya burke kane nirane kenansa moti jirenya kof galatan yesa Burke kane nirane kenansa moti jirenya kof galatan yesa Janjana jirane Padang Janane sinut bayane Jira Wakayo dan darbine Jira Kuftanunda darbine Otonni tarsis kenasif nesu Fulake argudaf kanunda jabesu Sabni sif betamu kan sif sagadu Lilali samale latini saibadu Bakkeewwan beekamoon masaraan mootummaa irraa fagaatteetu taate fakkeenyummaa ati kan filatte urgaa foolii loonii gonkanuuf jijjiirte keenya yaanni foonii. Hafuura kee qulqulluun saba kee barsiisuu meeshaan godhatee gamtaa keenya seeqnee eebbatee dhoksitee nutis dhaabbanneerra galataan barsinee. Olmaan waaqa kootee nkabo madala galatanii galchaa fi keetila keetila. Gabaabumatti faarfattoonni afaan Oromoo qaqqaaliin baay'ee jaallannu baay'ee kabajnu kana fakkaatu deenni waan isatti fakkaate haasawuu odeessuu danda'a. Faarfattoonni afaan Oromoo garuu oduudhaan otoo hin taane gochaan waan isaan hojjetanii gochaan agarsiisu. Warri callistanii haasoftanii otoo afaan keessan qabatanii teessanii baay'ee gaariidha. Egaa kanarraa nu ga'a faarfattoota biraan man qabadhee isinii dhufutti galatoomaan isiniin jedha yeroo gaarii.